gar ergamaa waldaa Efesoonitti ergaan kun isaa kan isaan isaa gara mirgaatiin urjoota torba qabatee baattuu ibsaa torba gidduu deddeebi'uuti jedhee caafii jedhe. Ergichi kan jedhutu jira. Ergichi jedhe hojii kee wanta itti dadhabdu obsaan danda'uu keessa namoota hamoota calluma jettee akka hin dhiifne warra ergamoota utuu ta'in nuyi ergamoota ofiin jedhan qortee ilaaltee sobduu ta'uu isaanii akka argites beeka. Ati obsaan akka dandeessu maqaa koo jettees akka baatu kanas akka ati hin dadhabin beeka. Garuu jedhe jaalala sanuu qabda turte sana dhiisuu keessa irratti argadheera isa jedhudhaan warri Efesoon kuni obsa akka isaan qaban warra hamoota yoo gidduudhaa ari'ataa akka isaan turan warra dubbii Waaqayyoo wajjin waliin galle iyyuu of gidduudhaa baasaa akka isaan turan Yesuus Kiristoos Yohaannis itti dubbata. Garuu jarri kun adeemsa keessa maal akka isaan fakkaatan jaalala dur qabaachaa turan amala dur qabaachaa turan dhiisuu isaanii irraa fagaachuu isaanii dhugaa qabatanii adeemuu isaanii akka isaan dhiisanii Yesuus Kiristoos yeroo Yohaannis itti dubbatu jaalala dur qabdu sanatti deebi'i. Yoo itti deebitu taate baattuun ibsaa keetiin kufuudhaaf deema. Qalbiin jijjiirrattu yoo taate wanti kun hundumtuu sii ta'uu hin danda'u jedheetu akeekaa gurguddaatti dubbataadha kan inni ture. Kanaaf maalirraa akka bufte yaadadhu yaada garaa kee geeddaradhuutti jedhe. Kanaaf guyyaa kaleessaa kana namni addunyaa kana keessatti balbala banamaa hin barbaanne jiru. Jireenya banamaa waan geeddaramaa waan si'aayaa qabu waan isa gammachiisu waan jireenya isaatiif ta'u kan barbaadu biyya lafaa kana keessaa baay'ee. Balballi kun utuu hin banamin fuuldura ulaagaan ani guutuun narra jiraatu wanti ani gochuun narra jiraatu baay'ee isa jedhu nu barsiisa. Jarri kuni Yesuustu isaan waamee waamicha qabu waldaa kiristaanaati ergama qabu hafuura Waaqayyootu isaanii wajjin jira obsa qabu amanamummaa qabu gooftaadha wajjin jiraataadha kan isaan turan. Garuu jaalala isa Yesuus biyya lafaatti agarsiisaa ture jaalala isa Yesuus ofiisaatiin jedhee namootaaf du'aa ture dhiisuu isaanii ganuu isaanii irraa baqachuu isaanii amala Waaqayyoon hin mul'ifne yookaan amala Yesuusin hin calaqqisiifne dhabuu isaanii waan irratti argee fi jaalalatu si keessaa badee amanamummaatu si keessaa badee kanaaf ofitti deebiiti maalirraa akka bufte yaadadhu yaada garaa keetii geeddaradhu jedheetu itti dubbata. Kanarra turu kaleessa dubbadhe waan ta'eef inni lammaffaanii wanti walii wajjin ilaalle waa'ee waldaa Simiriinaa walii wajjin ilaalleeti kan ture. Amanni warra Simiriinaa maal fakkaataa isa jedhu ilaalleeti. Akkana jedha kutaan kun immoo gara ergamaa waldaa Simiriinaa ergaan kun isa duraaf isa booddee isa du'ee deebi'ee jiraate biraa dhufe jedhee caala. Ergichi rakkina sirra ga'e hiyyummaa ga'e hamaa sirratti dubbachuu warra Yihuudootaa utuu hin ta'in Yihuudoota ofiin jedhanis ani beeku ati garuu sooressi. Warri Yihuudootaa ofiin jedhan sun immoo walga'ii seexanaaf dhiphina isa sitti dhufuuf jiru sana hin sodaatin. Kunoo seexanni akkasii qoratanii ilaalamtaniif isin keessaa qaamaniidhaan akka galfattan gochuudhaaf jedhe. Warri Simiriinaa immoo rakkina fuula keessan dura jiraa jedhe. Waan isin ittiin ilaalamtan wanti isin ittiin madaalamuu dandeessan ari'atamutu isin fuuldura jiraa jechuun maa'inni waan isin itti dhufuudhaaf deemu kana yoo darbitanii yoo ceetanii yoo mo'achuu dandeessanii balballi banamaa jireenyi banamaa ulfinni banamaa waan babba'eessi isin fuuldura jiraa. Garuu rakkinni kun isinitti dhufuusaa hin oolu kaan mana hidhaatti galchuudhaa fi kaan immoo rakkoo adda addaa takka isaan galfamanii fi seexanni isin gingilchuudhaaf dhufaa jiraa. Kanaaf maal godhu rakkina sitti dhufu hundumaa hin sodaatin jedhu waan sitti dhufuudhaaf jiru hundumaa itti dhiphatin jedhu sababii isaa seexanni si godhuudhaaf dhufaa jiru akka dhimoottu garuu dhufee sitti hime jechuusaa. Kanaafiyyuu rakkina kana hundumaa darbuudhaa fi gidiraa kana hundumaa darbuudhaa fi waan sitti dhufu kana hundumaa darbuudhaa fi isa seexanni sitti arguudhaaf jedhu kana hundumaa darbi bira ce'i bira akka ati ceetuu fi dhufee sitti hime jechuusaa. Yeroo tokko hafuurri Waaqayyoo balballi banamaan akka nu fuuldura jiru jireenya akka nu dura jiru wantoonni gurguddoon akka dura jiru nutti dubbate wanti nu hin eegne wanti nu hin yaadne yeroo itti mana keenya irratti ta'u jireenya keenya irratti ta'u hojii keenya irratti ta'u ilaalcha keenya irratti ta'u rakkinni nu hin eegne yeroo itti nu kun jiru rakkinni garuu Yesuusii wajjin cimne akka isaa wajjin
jiraannuuf ce'uufitu daandii ce'umsaaf nooraa ce'umsaaf Yesuus Kiristoos rakkina sitti dhufu hundumaa obsaan darbitee balbala namaa akka dargattu fayyaana siif baay'isu. Gadi qabaati ameen jedha. Maaliif jedhee dubbata kaleessa dubbadheera waan ta'eef Isaayyaas 43 irratti yeroo bishaan keessa deemu bishaan si biratee sokku jedhe abidda keessa gaafa darbitu gubattu jedhe arrabna biddaa si gubuu hin danda'u sababni isaa jennaan anatu siichin jira jedhe wanti guddaan biyya lafaa nuyi keessa jiraannu keessatti rakkinni eessaan iyyuu dhufu lolli eessaan iyyuu dhufu ari'atamni eessaan iyyuu dhufu Yesuus Kiristoos nu wajjin jiraannaan ce'uun immoo hin oolu Yesuus nu faana jiraannaan milkaa'uun hin oolu Yesuus nu faana jiraannaan lafa yaadne ga'uun hin oolu kanaaf Waaqayyo si faana haa jiraatu guyyaa kana jalqabee ayyaana ittiin mootu ayyaana ittiin jiraatu ayyaana ittiin balbala namaa argattu karaa gooftaa Yesuus guyyaa kana maasee siifaa kennamu. Isa sadaffaan itti ofii dubbachuu barbaada yeroon koo waan hin jirreef. Inni sadaffaan ani dubbadhu waa'ee seenaa waldaa Pergaamoon. Warri kun yookaan Pergaamoonni kun amala akkamii qabu? Jireenya akkamii qabu? Ilaalcha akkamii qabu? Yaada isaa qaba maal fakkaata? Yesuus gara kanarraa maal barbaadaa jira? Dhuguma ulfinni dura jira, balballi banaa dura jira, milkaa'uun dura jira, ce'uun fuula isaanii dura jira. Garuu sabni kun amala akkamii qabu isa jedhu walii wajjin ilaaluu barbaachisa. Mul'ata boqonnaa 2:12. Waldaa Pergaamoon kana maal jedhaa? Ergichi iddoo ati jiraattu beeku. Inni nama seexanaati jedhe. Ergichatu iddoo ati jiraattu nan beeku. Lafa seexanaati. Lafa walgahii seexanaati. Lafa dhugaan hin jiru. Lafa ulfinni Yesuusin calaqqisiisu hin jiru. Lafa jal'inni itti baay'atu. Lafa sobni itti baay'atu. Lafa xuraa'ummaan itti baay'atu. Bakka ati jiraattu sana beeke jechuun maali? Iddoo waldaan Pergaamoon jiraattu bakki isaa mijataa miti. Ulaan isaa mijataa miti. Waan hin mijanne gidduu dhaabbattee garuu akka Yesuusiif ta'utti jiraachuu jalqabdeet. Akka Yesuusitti tolutti, akka Yesuusiin gammachiisutti, akka Yesuusitti boqochuu danda'u jiraachuu jalqabdeet. Kanaafuu bakka ati jiraattu beekaa jedhe. Lafichi lafa seexanaati. Lafa buufata seexanaa. Lafa buufata sobdootaa. Lafa buufata warra jallootaati. Lafa jiraachaa jirtu ani beekaa jedhe. Garuu moo jedhe iddoo mijanne sana dhaabbatte lafuma mijanne sana dhaabbatte ulaama mijanne sana dhaabbatte maqaa koo jabeessitee qabatteetta. Iddoo sun rakkisa ulfaata garuu maqaa koo jabeessitee qabatteetta. Maqaa koo gale hin dhiifne ulichi mijataa miti jettee dhiifte utuu hin taane maqaa koo jabeessitee qabatte jedhe. Meeqa kee olkaas waan sitti magalgala kana balballi teessumatti waaqarra guyyaa kana qase sirratti abadamu ajajeera. Warri taphata guddisaati amee jedha daaka. Guyyaa kana qasee balballi samii waaqarraa sirratti abadamu ajajeera. Ulaan mijanne keessa akkami Yesuusitti jiraattu. Bara mijanne keessa dhaabbattee Yesuusin akka jiraattu. Waaqayyo yeroo kana qasee ayyaana sirratti dabaluun jedhe. Nama yoo fudhadhaa harka keessan gubbaa kanatti ol fudhadhaa. Iddoon ati jirtu rakkina qaba ta'uu danda'a. Biyyi keessa jiraattu rakkina qaba ta'uu danda'a. Mandarri kee dhiphina qaba ta'uu danda'a. Lola qaba ta'uu danda'a. Bakka jirtu jiraatte dhugaa sagalee Waaqayyo yoo qabatte sirratti dubbadha balballi banamaa fuula kee dura jiran siin jedhe. Mee sagalee keessan dhageessisaati balbala banamaa jedha. Dabalaatti dubbadha. Isa sadaffaa dubbadha. Yesuus jedha. Dura koo kaa'eera jedha. Isatti dura koo kaa'e sana jedha. Akka inni banamutti jedha. Rakkinni na dhowwuu hin danda'u jedha. Lolli na dhowwuu hin danda'u jedha. Ulaan mijane dhaabadhee jedha. Isa Yesuus naafa keekee keessatti akka mul'atu jedha. Ayyaanni naafa dhufeera dubbadha sagalee dhageessan. Yoo taphatate amma yoo olkaasan dhageessan raaja. Galgala kana guyyaa kana sirratti misiraachoo dubbadha. Balballi harki namaa deebi'ee cufuu hin dandeenye. Karaa Yesuus sirratti amanamu ajajeera. Beekut jedhis taakin beekut. Amanamu sirratti siin jedha. Amma yoo olkaasin sagalee nara dhufaa jira. Dhaloota baay'ee hiikaa isaanii fuudhu barbaada furri Waaqayyo. Dhaloota baay'ee waan cufame irraa banuu barbaada furri Waaqayyo. Dhaloota baay'ee waan dhageerraa saaquu barbaada furri
Angkati saksi mana mencoba sagor arangase balbala mota ganota serra cufera. Jangan kau dijual minyak lanjut. Lati wali efes, wali pelgamon juratan pun lati salah kesa. Ijo malik, walgai malik, walgai malik, walgai syaitan. Lama syaitan itu walgai, lama aman itu walgai. As menjatabit, ada di menjatabit, duri menjatabit, bodoh menjatabit, gitu. Garudu piwa kayo jabe syaitan. Dupiwa kayo tu kesa syaitan. Lampe syaitan saja dupiwa kayo. Masih dimakan gana makan. Afurri kulu lampe itu lagan usinjen. Mena masih mau kian juran kakap. Gana gana rupa deh. Ermina sakit. Dupi jadi suyane tu regen. Garuda be konya. Itu suyane tu regen kesa konya. Syaitan dupa gana masih lampe itu lagan dupiwa kayo. Namar kakap dengan harga sahur fudi di erga kana ratu dupan. Sagale wa kayo jenani. Lampe kya kabat wena. Kesa kya jerat wena. Yon ni kesa kya jerat wena. Utumara kinil jiru wena. Hinche wena. Yo kesa kya jerat wena. Utuse kanishira wena. Balbani siva nam wena. Itina jabe yo kesa kya jerat wena. Utumar tishira no jiru wena. Ibni ke ol baye hini wena. Lama Yesus sindir hingga saya nak pada. Kau berbada nama Yesus sindir. Ajar dakwah kayo si bagi harga kamu cuma berbada. Harga kita tinggal baju berbada. Oh suatu angkasa ditorong, angkasa ditorong. Kuyangan angkasa sasino tayo kali kamera. Kuyangan angkasa semudah pakai rotai kali kamera. Ajar lagi saotai kali kamera. Hanya dia kuyangan angkasa irang amat pada sih. Dupada sagare gesa nagesa karna bonena. Rohi cina kodera dupada. Kuya kujera. Kuya kodera. Pari kujera. Pari kodera. Yo teman teman di sini ambil dari apa? Haleluya. Wari udah menjadi gesa apa tadi Yesusin aman-aman ni. Panama tu pura sahari roju. Udah menjadi barang menjadi. Yerom menjadi. Kuya menjadi. Jirenya menjadi gesa wari apa tadi? Yesus kakot. Ani nugangat. Ani kadelu manis. Ani aman-aman manis. Wara jalan. Ila sini sebarang. Ila sini sebarang. Ila sini sebarang. Ila sini sebarang. Serata mana mau aja jera. Habana usirat. Habana munjat. Habana munjat. Hei tikos. Mati jenis sedari koti bae. Ila mayu kabahar kage sa Yesus itu. Bitageti wabaya sagale kage sesa. Uyanga na kasi sinra chofera je. Inaga ame kuti sini ame jara nape. Wa Yesus jara sinra jo bunga barbadu uyanga na sagale bataja jera. Sagale ratu padera. Misra joni nasina pisima ruhoni jawa ayodi. Hana sagale kage sini barbara bana maedika. Sadu pada. Inaga na iro sana fadu pada. Isahan kita macam hudan dendera. Nadura cirena du pada. Angkat disuruh aja waman dia tanah. Lawan kai saya tanah daging. Malin je. Nama si bukai orang kagak. Bala mabar pada tanah je. Wal gaise tanagi dunna batineri laba subana batinje laba hamana batinje laba jipana batinje laba jalinana batinje yoga na ngote chira kannam na chuhundan de jera sidura chirayena dabana sidura chirayena isa sadapaja sidura chirayena sirrata tau makawa kayoti sirrata tau makawa kayoti jana tinjim dun bakam bijan najib ulam bijan najib dirne bijan najib garu dupiwa kayo jabe sinekat erkawa kayo jabe sinekat erkago oftaga tunan idokur rakina ete lapibul salpina ete idomana girajre ete dupiwa kayo hinkabate dupiwa kayo sagade purawa kayo tu kesa senti matan kana rakina gedura apate Yesus jiret kini lagi
gidura bate Yesus moane wani bijana gidura bate Yesus hinchesi saeti rakina gidura bate akate sagale misna todu patufi galgala kana afur sifadu amen ati mai sadupat duram badi eto indanda amu etamat indo kasina batani jura tur indanda amu etam jaratino wala setan agit dojen garu gangan patiage duga ke sajeju duga sagale wa kayo mana shege sadupat ila bergamoni barbaratu bana mai ila shefu raifa tujurai ila dua shejire na tujurai ila barbara jire na kedu da do fula shero jire sabab nisa isa Yesus shera barbaru sanamgan itu fidu bisa ko sokora atfafara garuu wanta muraasa sirratti argadheera. Waan muraasa sirratti argadheera. Namoota warra barsiisaa Balaamitti qabamanii jiran. Namoota warra barsiisaa Balaamitti qabamanii jiran. Achii qabda. Achii qabda. Balaaq ijoollee Israa'el dura gufuu kaa'ee. Balaaq ijoollee Israa'el fuuldura gufuu kaa'ee. Qalma waaqayyoon tolfamaniif dhiyaate. Qalma waaqayyoon tolfamaniif dhiyaate. Akka nyaatanii fi. Akka nyaataniif. Gaala mootummaatti akka jiraatan. Gochuu isaanii Balaamtu barsiisee ture. Isaatu barsiisee ture. Akkasuma immoo barsiisa warra Niqolaawotaatti qabamanii warra jiran qabda. Ammas yaada kee garaa kee geeddaran. Kana yoo gochuu dhaabatte garuu ani dafee sitti nan dhufa. Jara sanas billaa afaan koo keessaa ba'uun nan lola. Meetu fidu bisa mayu wajira. Namni gurra qabu. Saafurri qulqulluuwwan. Dhaloota kiristaanaatiin jedha. Hadhagahu. Isa ma'uufi. Mannaa dhokataa. Isa keessaa nan kenna. Dhagaa calaqqisaa. Maqaan isaa haaraa irratti caafame. Nan kennaaf. Maqichas. Isa fudhatu sana irraa. Kanas namni tokko illee hin beeku kan jedhu caafamee jira. Akkaane jara kana fuuldura waan jire maal jenna maannaa sadaqata isa namni beekuu dandee isa namni hubachuu dandee isa dhokataa san isa calaqqisaa san isa warra maqaa koo qabatanii adeeman kanaaf kennuufan jiran isa kam isa gubbanaa wanta gubbanaa baname immoo inni lafaa cufuu hin danda'u. Isa gubbanaa saba dhibee namni lafarraa cufuu hin danda'u. Waa'ee Yesuus ofii isaatii bane addunyaan kun guutummaa yoo irratti walii gale deebi'ee cufuu hin danda'u. Sababi isaa olii baname waan ta'eef. Mee sagalee keessa dhageessaati kan koo olii banama jedha. Nagaa. Mee dhageessaa sagalee keessa. Macaafa beekuun kan danda'amu olii yoo dhufe qofa. Waan dubbifteef miti. Hiika isaa sababni isaa namicha xu'aashicha amanaa jalqabaa isa biyya Itoophiyaa dhufe sana hojii ergamootaa boqonnaa 8 yoo dubbiftan lakkoofsa 26 irraa kaasee namichi sun macaafa Isaayyaas raajichaa dubbisaa deeme. Garuu maal isaan beeku? Hiika isaan beeku. Garuu dubbisaa deeme. Hafuurri qulqulluun Filiiphoositti mul'ateetu. Filiiphoos eenna kan itti gara karaa isa sirriitti bayyadu. Yeroo cimaatu namicha fardarra yaabee adeemaa jiru tokko argita. Itti siqi nagaasa gaafadhu. Filiiphoos gaafa bayyada keessa ilaalu dhuguma namicha deemsarra jiru. Itti siqee gaafatu waan dubbisuutti jirtu kana beektaa jennaan namni naatii utuu jiraatin attamitti beekuu danda'a. Ana raafatu waan hiikoo kanarratti hiika isaanatti dhibee maal dubbachuu barbaada raajiin kun jedhe waan caafame kun maal jedhe tokko gaafa namichi itti beeku naagalee nama'e utuma deemanii bishaan guddaa tokkotti dhufanii ameere dhugaan naagaleera waan ta'eefu akka inni cuubame maal tura dhorkaadhaan garaa kee guutuudhaan yoo amante hin danda'ame yeroo dhuma sana harka Filiiphoositti cuubame namichi amanaa isa jalqabaa ta'e argame jedha macaafa qulqulluutu yoo amantee ta'e atiyyuu waan harki namaa cuubne sirra jiru waan harki namaa daangessine sirra jiru waan harki namaa gabaabsine sirra jiru hin amante yoo ta'e si argatu sin jedhu. Kira mante yote yo amante tate ko basita warra pergamo kana manjere ergama na abate jirta tanan manna tu
dubbisira deebisama. Lakkoofsa 15. 15. Akkasuma immoo barsiisa warra Niqolaawotaatti qabamanii warra jiran qabda. Ammas yaada garaa kee geeddaradhu. Kana yoo gochuudhaa baatte garuu ani dafee sitti nan dhufa. Jara sanas billaa afaan koo keessaa ba'uun nan lola. Namni gurra qabu isa Hafuurri Qulqulluun waldoota kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u. Isa moof maannaa dhokataa sana keessaa nan kennaaf. Dhagaa calaqqisaa maqaan haaraan irratti caafame tokko isaa nan kennaaf. Maqichas isa fudhatu sana irraa kan hafe namni tokko illee hin beeku kan jedhudha. Ameen. Maqaa haaraa isa maqaan irratti caafame kennaaf jedhe kan maqicha sarraa fudhatu hin jiru. Maaliif? Isa Yesuus barbaadu, isa Yesuus yaadu, isa Yesuus karoos warra itti amanan qofaadhaaf ta'a jedha. Kanaaf warri Pergaamon kuni amalli isaanii jireenyi isaanii walgahii ishee kanaa gidduu dhaabbatu garuu dubbii Waaqayyoo qaba. Jabeessanii qabatanii, jabeessanii hojjetanii, jabeessanii dhugaa qabatanii dhaabatu. Kanaafuu waan ati gochaa turte hundumaa asirratti argiran garuu dogoggorammoo qabda. Dogoggora ishee qabdu sanatti nu barbaade. Waan isheen dogoggorte sanatti haasa'uu barbaade. Yeroo tokko kan isa dubbadhee ture waggaa 20 naa kakate, waggaa 10 naa kakate, waggaa 5 naa kakate, karaa nama 20 natti mee, karaa nama 15 natti mee jetteetu fokkorsuusaa boqqodu. Maaliin godhettee moof hin gaafattu? Kanaaf lammata waldaa dhaqee itti gaagaafas. Isaayyaas 45 lakkoofsa tokko kaasee dubbisi. Ergaan barbaadu tokkotu jira. Kan isa irraa dhageeyyeef. Ergichi kun jaallatti walitti dhufu waan ta'eef. Mee dubbisa 45 tokko irraa kaasee deddeefi. Waaqayyo inni Qiirosin moosise. Yeroo saba lafa irraa harka isaa jala akka galfatuuf. Moototas mi'a waraanaa akka hiikkachiisuuf. Harka isaa mirgaa qabee sanaan gargaara. Balbaloonni biyya garaagaraatti geessan. Isaaf hin banamu. Karrawwan mandarootatti galchanis. Isatti hin cufaman. Jedha. Akhirnya kudicat ini Qiirosin moosise. Qiiros saba lafa irraa harka isaa jala akka galfatu. Moototas mi'a waraanaa akka hiikkachiisu. Maalan godha jedhe. Harka isaa qabee maalan godhe. Isa nan gargaara. Jedheetu balbaloonni biyya garaagaraatti geessan isaaf hin cufamu. Inni biyya garaagaraatti geessu maal ta'e? Anis akkana sii jedhe yoo taman ture. Wanti karaa hundumaa si gargaaru sirratti amanamu. Itti amantee taanaan siif haa ta'u siin jedhatu. Mee warri itti amantan? Asii barbaadde taanaan, ilaa asii barbaadde taanaan karaa yaadde hundumaa namaaf hin danda'amu siif haa danda'amu. Wanti namaaf dadhabame siif haa ta'u siin jedhe. Wanti nama tulbaataa maqaate siif haa banamu siin jedhe. Bitaa barbaaddeedhaan, mirgaa barbaaddeedhaan, boodaa barbaaddeedhaan, teellaa barbaaddeedhaan, kubbaatti barbaaddeedhaan sirratti haa banamu. Hin banamu warratti amananiif. Maal jedhee gurbaana? Balbaloota biyya garaagaraatti geessanidha. Biyyi sun maqaan isaan kaamu. Garuu biyya hundumaa qaabatu tayyaadha. Iddoo barbaade, lafa barbaade, ulaa barbaade dhattee jiraachuudhaaf mirga qabda jechuusaati. Waan yaadde hojjettee milkaa'uudhaaf mirga qabda jechuusaati. Sababi isaa ana si dura jira, anatu banaa jira, anatu saaqaa jira, banamaadha kan keessa olii habanamu. Habanamu olii. Habanamu. Isa kafaatti dhala. Waa'ee warra Tiraatiyaan lakkoofsa 18 affaarra. Gara ergamaa waldaa Tiyaatiraatti ergaan kun kan ilma Waaqayyoo isa ija akka barbadaa ibiddaa qabu isa miilli isaa akka sibiila diimaa isa boolla ibiddaa keessatti baqfamee ifuu ta'eeti jedhi caafi. Ergichi ani hojii kee, jaalala kee, amantii kee, warra kaan gargaaruudhaaf of kennuu kee, obsaan danda'uu kee, hojiin kee inni booddee kanaa immoo isa duraa irra caaluu isaas beeka. Egaa ergicha hojii kee, jaalala kee jedhe. Kana kaleessa dubbadheera irraa waan ta'eef hin dubbadhu. Lammaffaan amantii kee jedhe. Amantii kee jedhe. Maal jechuudha kun? Jarri kun Yesuusin amanu qofa miti. Waan
ishee irraa barbaadu gochuudhaaf kan dirqamte ta'uu ishee amantii qabdi. Yesuus waan hin jiraachisuu danda'a jette. Yesuus waan hin danda'amne akka hin danda'amu godha jette. Amantii qabdi. Warra gargaaramuuf kennuu kee obsaan danda'uu kee hojiin kee inni ammaa kun immoo isa duriirra caala jechuun jabaachaa waan gaarii hojjechuu qajeelummaatti amantiitti obsatti garraamummaatti arjummaatti jabaachuu ishee argaa akkasiin jedhe hafuurri qulqulluun yoo laphee kee dhufe utuuti waan gaarii gootu si yaada. Utumati waan gaarii gootu. Waanuma gaarii tokko waanuma sirrii tokko waanuma qajeelaa tokko waanuma namatti tolu tokko isa macaafa seenaa irratti caafamuun isaa ta'u utuuti wanta qajeelaa tokko hojjetaa jirtu hafuurri waaqayyo guyyaa kana akkasii dhufee si arga. Amantiin jarri kun qabdu Yesuus hin gammachiisu. Kanaaf Yohaannis achi taa'ee hojii kee inni jalqabaa amantii qabda, jaalala qabda, obsa qabda, garraamummaa qabda, arjummaa qabda, waan qajeelaa hojjechuutti beekamtuudha jedhee dubbata. Jaalala qabdi, amantii qabdi. Amantiin immoo waan ija namaatti argamu miti. Waan harkaan qabatamu miti. Waan boci isaa kana fakkaate jedhanii lafa gahan miti, lafa ka'an miti. Amantii jechuun hamuma bittamante siiga. Hamuuta abdate siiga. Hamuma yaada kee irra kaawwate siiga. Garuu jedhu lakkoofsa fudhatiin dammafaadha. Maal jedha lakkoofsa jechuudha? Garuu dubartittii Izaabel jedhamtu ishee ani raajiidha ofiin jettee barsiiftu ishee hojjetoonni koos gaala mootummaatti akka jiraatan qaama waaqayyoo tolfamanii dhiyaate akka nyaataniif wallaalchisaa jirtu. Calluma jettee dhiisuu kee kana sirratti argadheera. Ani yaada garaa ishee akka geeddarattuuf yeroo kenneefiin ture. Isheen garuu gaabbitee gaala mootummaa isheetti deebuu hin barbaanne. Kunoo ani akka isheen dhukkubsattee siree irra ciiftu nan godha. Warra ishee wajjin ejjan immoo gaabbanii hojii ishee irraa yoo deebi'uu dhaabatan rakkina guddaa keessa isaan nan buusa. Ijoollee ishees dha'ichaan nan ajjeesa. Kaanis waldoonni kiristaanaa hundinuu inni yaada namaa fi garaa namaa fonqolchu ana ta'uu isaa beekuuf jiru. Ani immoo tokko tokkoon keessaniif akka hojii isaanitti kennuufan jira. Amanni jala kana mamaa'in tokkoffaa dubartii Izaabel jedhamtu ishee ani raajii ofiin jettee barsiifti. Ishee hojjetoonni koos gaala mootummaatti akka jiraatan qaama waaqayyoon tolfamaniif dhiyaatu akka nyaataniif wallaalchisaa jirti. Calluma jettee dhiisuu kee sirratti argadhe jedhe. Gararraatti hojii gaarii qabdu moo qabdu jarri? Jaalala qabdi, amantii qabdi, obsa qabdi, garraamummaa qabdi, arjummaa qabdi. Garuu wanta isheen ilaaltee dhiisaa jirtu tokko irratti arge hafuur. Wanti irratti arge dubartii tokkotu achi jirti. Izaabel jedhamtu. Sanaayyuu ani raajiin ofiin jedhu maqaa raajummaa baatti. Garuu ejjatti qabamtu namoota baay'ee karaarraa kaachisuutti beekamtuu ishee taatu cal jettee dhiifte. Naqomatu jettee dhiifte fakkaata. Calluma jettee utuu isheen akka barbaadde jiraattu, utuu isheen waan barbaadde hojjettu, utuu isheen akka barbaadde baatee galtu, calluma jettee dhiifte. Garuu itti gaafatamummaa qabdi. Anuma waan sitti gaafa hojii waaqayyoo hojjetu itti gaafatamummaa qaba. Itti gaafatamummaan ani qabu maal beektaa? Isa karaarra jiru ni ati karaarra jirtattiin jechuudha. Isa karaarra hin jirre moo ati karaarra hin jirtu jechuudhaa fi hafuurri waaqayyoo na dhibee. Na dhibeera hin jedhe. Namni kamiyyuu isa kana abbummaa isaa qaba. Isa karaarra jiru ati karaarra jirtu. Maal jedhe Ermiyaasiin? Yoo barbaadde maal gootu? Hin buqqifta yoo barbaadde maal gootu? Hinna bakka aboo qabde jechuusa. Ani iyyuu kana sitti wangeelli ani lallabu kun kaan hin fayyisu, kaan immoo hin gorsu, kaan immoo hin jajjabeessu, kaan dhugaa beekuutti fidi, kaan immoo ulaanni jiru akka inni qalbii jijjiirratuuf itti lallabama. Kanaafuu jarri kun waan gaarii hojjechaa jirti. Garuu dubartii tokkoof gidduutti argitee maal nuun jetteetteetu utuu amala ishee argitu, utuu jireenya ishee ilaaltu, utuu akkaataa isheen itti baatee galtu ilaaltu, calluma jettee ilaaltee isa sirratti argee. Amma gooftaan utuu dhufee si ilaale maal sirratti arge siin jedha amma siin. Maal sirratti arge siin jedha.
Ato yo na misi go seo go safratu. Yo na mi kajeri sinjere yo sambarbatu. Nama kajeri mama sinjere yo jaga dia sambarbatu. Indi kosu bindi kajeri mama genu dir kamati rajira. Yo kunta udah bate mo pura wa kayo disa cepa. Karena pemburu mati di kamome. Isa Yesus Kristus sami wa karadi sagale fide sana. Sagale cho fitti puratte kundai nalla tejo. Naila pega kun. Nabla la bamajin. Nabdu patamajin. Ananti raja majin. Naila la bayojete. Ugama sitti makanar kina mancho le fula kedu ajib. Amen. Wana mana sarana la wajru. Wae gason. Wae Severina. Wae Pergamon. Wanda nama sarra amala sangka mana sini temajru. Yoko ne balbala mana mamiti. Muka nama tu nanti. Wana mana tu kau nanti. Kamu sama jamri kul kunjar hingo tayote. Sabarte ufit. Amen. Ugama. Sabarte manjere. Utu satu ko nyacha jer tutok. Utu to ko ega jer tutok. Utu to ko jeda jer tutok. Karan ni pada me karan ni sumbe. Karau du masarati mana magafas. Yo magot yo sama jamri kul kunjar sana. Gutum mati gutut yo rawate. Kana bor repair gamon kuni amal lisan kabani dubarti tishe. Ejitu sana chalu majarani isan. Ishen garu tu rauma ke sajit. Ishen garu cupu ke sajit. Ishen garu amala dadda ka batia de majit. Kana butuar gari isan. Akede wa kayo skelin. Nama to ko balle sa argite yo balle sa tihimu abatte iga sahar ka ke sambar ba. Argite tagaru isar ki tegana mahalla di bejetta yo dif harka ke sambar ba garu mo ittinde na bichu sun kalbi jijjira ne taran iga sahar ki bichu masana ke sambar ba dai. Kana dir kamni nu ikamnu ma inni isa macam ni kulkulun kunjeru sirit ragau ini tanu why walda sardes isa kana duba de na amalli walda sardes kun mal fakka amalli walda sardes kun mal turati mulak la cosa lama basa rakana je ergechan yo jige be Makan mak jirata jiramte iwam ati garu duade ergecha to ani oji gembe makan mak jirata jiramte iwam garu ati mali dai duade makan mak jir sena ke jirendi ke makan mak jirai kana buje kai damat wanda bedu tuuf jedhus shanis ani waa fuula waaqayyo godhat hojii keetii dhamba'uusaa hin argine ammas wasattis wanta sitti dabarfatu akka itti fudhattee fi akka itti dhageesse yaadadhu yaada garaa keessa geeddaradhu yoo dammaqaa ta'uudhaa baatte garuu ani akka hattuun dhuftootti nan dhufa yeroo ani sitti dhufus matumaan beektu amalli isaa addees immoo hin rafti yeroo hundumaa Jirenya rafidi keessa jirti. Maqaadhumaaf baatee galti. Maqaadhumaaf wajjaadhatti. Maqaadhumaaf hojjetti. Guyyaa hundumaa jireenyi ishee maqaa qofaadha. Dammaqinsa qabdi. Afurri waaqayyoo ishee keessa jiru. Jireenyi ishee jiraatu jireenya du'a. Waaqeffannaa du'a. Waaqeffannaa ishee Yesuusin kan gammachiisu miti. Maqaadhumaaf jirti. Maqaadhumaa dhattee galti. Maqaadhumaaf jira isa sirratti argatte. Kanaafuu maal godhi naan dhufay. Utuuti rafaa jirtu utuuti of hin beekin utuuti dhumatin naan dhufay akka maalitti akka hattuun tan dhufay. Balballi kun banamuu kan inni danda'u waan macaafa qulqulluu kana irratti caafame yoo goone yoo sanan goone ta'e hiika qabu. Haa ta'u iyyuu malee jedhe. Saatee keessa namoota muraasa warra uffata isaanii xureessine jedhamanii maqaa argatan qaba. Warri kun uffata adii uffatanii ana wajjin deddeebi'uudhaaf jiru. Isaan kanaaf warra mananii nama ma'uutti akkasumas uffata adiitu itti uffifama. Ani maqaa isa macaafa jireenyaa isa warri jireenya argachuuf jiran keessatti caafaman keessa isaan hin balleessu. Abbaa godhutti ergamoota isaa durattis maqaa isaa waamee kan koo ta'uusaa nan beeksisa. Walakkaa ishee warra uffata ishee miiccatteedha jedhu. Isaan kaan garuu rafiidiitti jiru. Dammaqinsa bu'uuraa qaban.
jireenya bu'uuraa keessa jiran garuu namoota gidduudhaa of gidduudhaa qabne warra akkamii warra uffata isaanii miiccatan warra maqaa koo eegan warra eenyummaa koo yaadatan warra akkasii of gidduudhaa qabne kanaafuu warra akkasii kanarratti ulfinatu badama'e. Waan sitti magaalaa bagan dhugaama sitti dubbadha afurri waaqayyoo teessumatti waaqarraati bara kana waanumati yaadde caafamati kaleessa keekkadee hii kana beektee yaadde maqaa isaa eegdeetta taanaan ulfina isaa beekteetta taanaan isa wajjin jiraatteetta taanaan guyyaa kana booda namaaf karaa ta'uu dhiisuu danda'a siif karaa haa ta'u. Mee sagalee keessa dhageessaatti anaaf karaan jira jedha. Dabalaa dubbadha. Sadaffaa dubbadha. Yoo taphantee taatee barri namaaf dukkana bakkaate siif baatiriin gooftaa qabsiifameera. Barri namaaf salphina bakkaate siif ulfinni guddaan tokko waaqarraa dhufeera. Guyyaa kana asii afurri waaqayyo balbala banamaa sirratti amanama. Jireenya kee irratti mana kee irratti hojii kee irratti waan haaraana ta'u maqaa waaqayyootiin. Nama si bukkee jiru ammayyuu argaa qabi. Afurri waaqayyo waan dubbatu qaba ganama kana dhuguma sitti maa gooftaan sagalee isaatiin waan dubbatu qaba. Waan nati kaleessa eegalatti nadhabe gooftaan qixaasaa siif hafuudha. Galmeessaa siif haa badu. Ajandaa isaa karaa Yesuus ammaa kaasee ol siif haa ka'u siif jedha. Nama si bukkee jiru harka isaa ol fuudhu. Ganama kana hixaan kan ka'e kaafameera. Barri kun jedhe guyyaan kun jedhe kanuma keete caafati kee dubbifameera. Injeetu haa guddisi caafati kee dubbifameera. Har'a danqabde malee jedhin bor akkasitti ta'e dabali dubbatu har'a danqabde malee jedhi bor waan haaraatu sii ta'a jedhe balballi banamaan si eegaa jira jedhin dabali dubbatu balballi banamaa ni jedhe si eegaa jira jedhe isa Yesuus si bade jedhin namni sirraa cufuu hin danda'u jedhe. Guyyaan kun guyyaa keetiin sagalee kee ol kaasiiti. Amma yoo namani dubbatu guyyaan kun guyyaa keetiin. Kottoon fudhadhaa akka kee sirratti irraa jira. Guyyaa kana kaasee ifni samii waaqarraa siif haa qabsiifama. Guyyaa kana kaasee balballi karaa waaqayyoo siif haa banamu. Mana kee irratti waan haaraa baneera. Jireenya kee irratti baneera. Hojii kee irratti